Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa 18ffaa Kutaa 17ffaa keessatti sochiin lafaa hamaa fi qaqawweessi yoo ta'e illee balballi siidaa jedhame jala seensisu banamuu kan hin dandeenyee fi faallaa kadhannaa danuutiin cufamuu qaawwaan duraan ture ciraadhumaan kan duude ta'uu hortee warra galaan biratti dur Finfinnee bahanii tufaa munaan dhabanii warri abeebee tufaadhaa balballi isaanii cufaadhaa warra keekiyyaa badhaadhaa jedhe sana biratti hortee tufaa munaa biratti gadadoo fi cunqursaan Oromiyaa irratti gaafa hammaatu bona hongeedhaan illee qaqawweessii fi bakakkaan kan bu'u ta'uu fi Rabbi gaaf tokko tarkaanfii fudhata jedhamee akka amanamu danuun nutti himeera. Akkuma qaqawweessi guddaan bu'een sagaleen duraan Finfinnee liqimsee ture marti cal jechuu isaa sana booda baalli mukaa lafa bu'ullee kan dhaga'amu ta'uu tolaa fi danuun waan maramaa koodii waliin akkasumas warqee dheeriidha kan jedhan bakka qotanii argatanii gammachuu guddaan hiyyummaatti nagaa dhaamaa osoo jiranii qaamni hin beekamne meeshaa isaanitti nyaachifatee kan isaan argatan harkaa fudhatee isaan ari'uu fi booda irrattis kan meeshaa isaanitti nyaachifatee hari'e sun abdii ta'uu fi abdiin nama akkamii akka ta'e osoo dhaga'aa jirruu addaan cite. Kutaan itti aanu maal ta'inna laataa? Balballi siidaa sana jala turee fi danuun akka isaa banamuuf kadhachaa ture suni akkuma cufametti hafamoo ni banama laata? Kan tolaaf danuun warqee dheedhiidha jedhan sun soba moo dhugaadha? Abdiin meeshaa waraanaan sodaachisee kan danuufaa argatan sana fudhateera. Abdiin qofaa isaati moo nama biraa waliin jira? Abdii booda maaltu jira? Tolaa fi danuun kan naqanii qotan bijigaa dhoksaniitu yeroon isaas halkan walakkaadha. Abdiin halkaniin akkamittiin deemee meeshaa waraanaa eessaa fide? Tolaaf danuun meeshaa waraanaan sodaachifamuun hari'amuu malee eenyu akka isaan sodaachise hin beekani. Gara mana isaaniitti galaniiru. Abdii kutatanii jiru. Mogoleen isaan bu'eera. Kana booda'oo maal ta'u laata? Bijigaan lafti bari'ee gaafa bakka hojii deemu waan arge kanaan maal jedha laata? Kutaa 18ffaa waliin haa hordofnu. Kan isa waliin deeme Birruu jedhama. Abdiin tolaafaatti dhiyaachuuf akka isaa tolutti Birruu michuu godhate. Birruunis kiraa manaa na gargaara jedhee mamii tokko malee abdii simate. Birruun maatiin isaa Oromoo yoo ta'an illee afaan Oromoo dubbachuu hin danda'u. Maqaan isaa inni sirriin Birbirsaadha. Birruutti beekama garuu. Sarveeyingiin dippiloomaa qaba. Gargaaraa maandisootaa ta'ee saayitii Bijigaafaatti hojjetaa jira. Tolaafaatti dhiyaata. Isaanis ija jaalalaan isa ilaalu. Erga inni abdiitti michoome garuu akka duraanii ofitti hin qabani. Garuu sa'aatii hojii ala waliin dabarsu. Birruun yeroo baay'ee mana isaa gadhiisee tolaafaa bira buluu baay'isa. Abdiin hoggaa sana qofaa bula. Gaafa tokko tokko Birruun akka tolaafaa bira deemee bulu ni barbaada. Ni kadhata. Kanaafis yeroo baay'ee ni afeera. Birruunis gochaasaa kana irratti beeka. Gochaan abdii kun Birruudhaaf hibboo hiika dhabee akka ta'etti jira. Abdiin har'as akkuma hojiidhaa galaniin Birruu kunuunsuu eegale.
Firatu qarshii naaf erge jedhee irbaata safeere. Qarshii magariisa kana hidhaa afur jaakkeettii keessa kaa'ee qabatee jira. Baasees birruutti agarsiise. Hojiidhaaf natti kenname ittiin jedhe. Hojii maalii? jedhee gaaffii isaa gaaffiin deebiseef birruunis. Anaa fi siin kan hojii humnaan hojjechiisu rakkina. Yoo laphee qabaanne rakkina kana keessaa sa'aatiin itti baanu amma. Gaaffii gaafatameef deebii osoo hin kennin itti fufe. Bakki guyyaa bijigaanii mallattoo kaa'e suni bakka xaaliyaaniin warqee waalteedha. Dhaqnee haa qonnu. Yaallee yoo dhabnes deebinee dhufna ittiin jedhe. Qarshii inni baate jecha isaa kana waliin akkamittiin akka wal simuu danda'u birruudhaaf hin galle garuu ni callise. Birruun isa ijoollee safara isaa waliin gochaa turan yaadate. Naannoo kiiloo 4 garasii kallattii karaa Magganaanyaa jedhamurra beelerii kaasee riqicha qabbannaa fi naannoo embaasii Ingiliziitti baay'ee sodaatama ture. Mana barumsaatti shamarran isa firoonfatan isaan dhiira kan biraa sodaachisu turani. Birruun hoggaa sanayyuu hanna hin jaallatu ture. Kanaafis gaaffii abdiin gaafateef sanaaf sammuun birruu colleen sun buusee baasuu eegale. Xumura irrattis kan amma abdiin jedhu kun hanna miti, kan dhuunfaas miti, cubbuu hin qabu. Innumaayyuu du'aa jiraachuu keenyarraa irratti du'uu keenya wayya. Maaltu beeka albuuda nu qofaa miti hortee keenyaa rakkina keessaa baasu argachuu dandeenya ta'a jedhee abdiitti hime. Abdiin birruun yaada isaa fudhachuutti guddaa gammade. Ni didasee sossobuudhaaf qarshii baasee afeere. Amma garuu afeeruu isaatti ni gaabbe. Haa ta'u giibii koo keessaa ba'e jedhe yaada isaatiin. Haaluma kanaan halkan walakkaa booda wal fudhatanii bakka iyyummaa keessaa itti baanan jedhan sanatti qajeelanii. Yeroo achi ga'an namni isaan durseera. Tolaaf danuun qotaa jiraachuu arganii. Ni raajeffatanii. Walitti sasaasanii waa walii galanii. Hanga tolaaf danuun kan qotaa jiran xumuranitti da'oo qabatanii eegaa turanii. Fakkeessuudhaaf birruu mari'achiise malee abdiin Ameerikaarraa kallattiidhaan ajajame. Qaqawweessa keessa hoggaa bakakkaan bu'u abdiin naasuudhaan fincaan gadi lakkise. Bolaaleen isaa fuula duraan jiidheera. Sagalee wayiis dhageessise. Birruun balaqqeessiifnaan akka tasaa bolaalee abdii arge. Boodaan illee tortoraadha. Maali? Daayipparii garmalee hidhatte? Ittiin jedhe. Abdiin dafqasaa xaatee rasaasa kana itti naquu laata? jedhe garaa isaatti. Kofoon isaa tortoruu irra darbee ni ajaa'a. Foolii gaarii hin kennu. Kana gidduutti tolaaf danuun Congratulation waliin jechuun darabee wal harkaa fuudhanii mi'a tokko ilaaluu jalqabanii. Gara manaatti galuufis daandii eegalanii. Achi turuu hin barbaanne deemuudhaaf walii galanii. Abdiin yeroo sana battalumatti fuula isaa dhoksatee meeshaa itti xiyyeeffate. Birruun karaa boodaa harka ol qabi. Sochoonaan siif dhumata. Isa qabdan as kennaa. As galagaluun hin danda'amu jedhe. Isaanis harka isaanii hollachaa waan harkaa qaban tolaan
warqee maramaa fakkaatu sanaa fi geengoo danuun immoo koodii barreeffame sana itti kennanii birruun ajajamanii osoo asiif achiin galagalin fiigichaan naannoo sanaa deemanii. Birruun koodii fuudhee giibii isaa keessa kaa'e sibiila warqee fakkaatu maramaa fi geengoo garuu anatu qabaa fi situ qabaa irratti abdii waliin wal loluu eegalanii. Abdiin lamaanuu natu baata jedhe birruun immoo isumaayyuu ishee maramaa baachuu dandeessa isa geengoo baay'ee ulfaatu sitti hin kennu jedhe. Abdiin fiddee hafte malee jedhee asiif achi utaala birruun gaafa isaaf gamu albaatiin balleessuu fi eessa keessa ittiin jedhe wallaansoo wal qabuuf qophaa'ani. Yeroo birruun itti utaalu abdiin meeshaa duraanii itti luqqifate adda birruutti meeshaa qabee albuudaa lamaan fudhate. Birruun nama moome fakkaatee itti kenne booda garuu utaalee hudhee qabate. Abdiin dhukaasuuf cancala meeshaa isaa bane. Battaluma abdiin cancala meeshaa isaa banutti cancalli meeshaa adda addaa fi hedduu garaagaraan banamuu fi sokosita sochoota jedhamuun tokko ta'e. Sagaleen sochoota harka ol qabi mixxiqxa gadi lakkisi meeshaa lafa kaa'i jedhu kallattii hundaanuu irraa ta'uu hubatanii. Abdiin meeshaa fi albuudaa qabee jiru akka gadi lakkisee lafa kaa'ee harka isaa ol qabe. Birruun garuu ani waa tokko hin fuune homaa hin fuune kunoo ilaalaa jechaa harka isaa ol qabaa gara teellaatti erga deemee booda dhagaa guddaa tokko da'oo godhatee fiigicha keessaa fuudhe. Bara hedduudhaaf poolisoota waliin wal ari'aa guddate. Kun isa gargaaruu waan hafe hin fakkaatu ni miliqe. Poolisoonni abdii fi mi'a qaban fuudhanii gara caayaa poolisii magaalaa Finfinneetti qajeelanii. Booda albuudaanis ta'e dhimmi daandii baaburaa aangoo naannoo osoo hin taane aangoo federaalaati jedhame. Poolisii naannoo Finfinneetti isa geessan dhiisanii poolisii federaalaatti geessuudhaaf waajjira giddugaleessa qorannoo yakkaa federaalaa hoteela Semeen Goodaatti argamutti geeffame. Birruun gama isaatiin mana ga'ee wayyaa jijjiirrate jaakkeetti uffatee ture fannisee battalumatti manaa ba'ee deeme. Poolisoonni abdii irraa odeeffannoo argataniin maqaa tolaa danuu fi birruu teessoo isaanii waliin waan argataniif qabuudhaaf bobba'anii. Tolaaf danuun isa barii galan manaa hin ba'in turanii. Waaree booda haa baanu jedhanii bakka ciisanii ka'anii. Danuun mana fincaanii yeroo seenu tolaan uffata isaa jijjiirrachuu eegale. Danuun mana fincaanii keessa taa'ee poolisoota mooraa isaanii kireeffatan seenaa jiran arge. Abdiin durfamanii kutaa isaan kireeffatanitti qajeelanii. Balbalallee osoo hin rukutin darbatanii seenanii. Akkuma seenanii rukuttaa fi waci jalqabe. Seera eegaa! Ajaja mana murtii malee mana koo seenuu hin dandeessani. Isin heera mootummaa cabsaa jirtu. Ani yakkamaa miti. Yakkamaan isaa iyyama seeraa malee mooraa mana namaa seenuudha. Isa reebichaan amanuudha. Sagaleen tolaa ni dhaga'ama. Poolisoonni darbanii callisi jechuun rukutuu irra darbanii birruun eessa jira jedhanii gaafatu. Jaarsi abbaan manaa tolaafaatti mana kireessan dhimmichi isaan ajaa'ibeera. Mooraa isaanii mooraa balbala guddaan cufamee jiru. Mana murtii irraa osoo ayyama hin baasin yoo xiqqaate ammallee isaan akka beekan osoo hin taasisin kan raawwatamaa jiru.
Seerri jiraayi isaan jechisiiseera. Poolisoonni mooraa mana isaaniitti namman kun waraqaa mana murteerraa qabaachuu isaanii adda baafachuudhaaf poolisii balbala irratti ramadamee bitaan mirga isaa ilaalee eegaa jiru sana harkaan ofitti waamanii. Jaarsi kun gorduba mana isaanii isa guddaa barandaa gubbaa barcuma kaawwatanii taa'aa jiru. Poolisiin jaarsi harkaan waaman sunis bitaan mirga isaa erga ilaallatee booda balbala irra dhaabbatee jiru gadi lakkisee gara jaarsichaatti qajeele. Akkuma agartan gartuun afur uumameera. Bijigaa qofaa isaatti, danuuf tolaan gama biraatiin, abdii birruun akkasuma, poolisoonni gama biraatiin. Dhimmichi kun maal ta'uuf deema laata? Waan maramaan argamaa jiru kun hanga kana kan hundumaa qindeessuudha. Poolisoonni akkamittiin beekanii bakka sana dhaqanii isaan qabuu danda'anii? Kutaa 19ffaa obsaan eeggannu. Sabiskiraayib gootanii waan nu hordofaa jirtaniif galatooma.